jira. Kanaafuu gameessa jaarmiyaa kanumaa barsiisaa nagaan turaa barreessa galatooma. jaarmiyaa boobuyyaalaa ayye ulfaadhaa Jaal jaarorsaa kiyyaa, bosonaa guddoo ulfaadhaa, anaan ammallee dhufuu umurii dheeradhaa. rabbi baga jiraachisee asiin sin ga'ee waltajjiin kan keeti jaal karoorsa. Hayyee jaallecichaa keessattuu koreen sagantaa kana kurfeessitee qopheessitee nuu dhiyeessitee jaalchichaa goobaa jaal gootomsaa jaal alwaan ulfaadhaa isiniin jedha. Warri manguddoowwan obboleeyyanii fi obboleettiin keenya nu eebbiftan eebbi keessan ham'ee ta'ee nutti haa qabatu. Jaalle Ikraam, jaalle Dhaabaa, harmee Oromoo ulfaadhaa isiniin jedhaa. Keessummoota keenna kas keessatti nu keessatti argamtan waamicha keenna ulfeeffattanii dhuftanii yaada babbareedaa barsiisaa nu gumaachitan ulfaadhaa isiniin jedha. Keessattuu jaal milkeessaa, jaal falmataa, jaal dhugoomsaa dhugaa waan jajjaboo barnoota jajjaboo nuu kennitanii jaal falmataan waa hedduu asirratti waan seena qabeessa jechaan tokkummaa gochaan garuu faallaa tokkummaa ka jedhu kuni tokkummaa akkamii irratti jaallan kun wareegaman ka jedhullee akka gaariitti addaan nuu baasanii walumaa galatti qondaalotaa fi hogganoota miseensota ABO biyya keessatii fi biyya alaa waraana bilisummaa Oromoo hundi keessanuu baga guyyaa kabajamaa kanaan isin ga'e jedha. Gaddaa fi gammachuun guyyaa kana gaddaa fi gammachuun yaadanna. Gadda keenna fi gammachuu keennallee ibsanna. Gaafa guyyaa kana kabajnu waan jajjaboo tokko tokko yaadachuun baay'ee barbaachisaadha. Waan seenaa gootowwan shinnillee yookiin shinniggaa yookiin garboo naannoon tuni bakkee jaallan kun itti kufanii itti wareegamanii waa'ee kana namni hedduu irra deddeebi'ee jaallan hedduun irra deddeebi'anii ibsanii jiranii garuu guyyaa kana yeroo yaadannu waan jajjaboo 3-4 yaadachuun baay'ee barbaachisaadha. Tokkoffaa kaayoo walabummaa Oromiyaa irratti wareegamuu isaanii jaallan kuni tokkummaan isaan uumanis tokkummaa kaayoo ta'uu akka gaariitti hubachuun barbaachisaadha. Tokkummaa akkamirratti wareegamanii kaayoo akkamirratti wareegamanii ka jedhu gadi fageennaan qorachuun baay'ee barbaachisaadha. Jaallan kuni ummata bilisaan Oromiyaa walabaa keessatti mootummaa birmaduu dimokiraatawaa Riippablika Oromiyaa deebifnee ijaarraa ka akka sirna gadaatiin wal fakkaatu deebifnee ijaarraa jedhanii sagantaa siyaasaa bara 1976 qamashanii raggaasisanii nu dhaalchisanii wareegaman. Kanaafuu tokkummaan bakka lamatti ilaaluun barbaachisaadha. Tokkummaa dharaa, tokkummaa dhugaati. Tokkummaan dhugaa tokkummaa kaayoo amma reefu jenne san walabummaa, bilisummaa fi birmadummaa jedhu sun kan shasharafamne tokkummaa dhugaati. Garuu tokkummaa Oromoo jalatti dhokatanii warri tokkummaa Oromoo shasharafanii fi kaayoo kana shasharafan yeroo adda addaatitti nu mudatee jira. Yeroo adda addaatitti harca'uun illeen argamee jira. Kana dhugaa jirtu yeroo guyyaa kabajamaa kana yaadannu walii addeessine himuun baay'ee barbaachisaadha. Ka itti aanu utubaa fi dareersumaa tokkummaa Oromoo dhiiga fi lafee isaaniitiin dhaabanii dabran. Dareersumaa yookiin utubaa tokkummaa Oromoo yoo jennu tokkummaa kaayoo irratti ijaarame, kaayoo xaliila qulqulluu irratti ijaarame, tokkummaa jaarmaa irratti ijaarame, tokkummaa mul'ata irratti ijaarame fi tokkummaa hojii irratti ijaarame nu dhaalchisanii darbanii jechuudha. Kana yaadachuun baay'ee barbaachisaadha. Guyyaan gootowwan Oromoo yookiin yaadannoorraa gara ayyaana hangafa hinikkaa Oromootitti jijjiirama jennee abdanna guyyaa kana itti yaadannu. Kana jechuun maal jechuudha? National holiday. Gaafa Oromiyaan akka damboomnutti Oromiyaan walaboomte Oromiyaa walabaa keessatti
ayyaanni hangafni naashinaal holiday akkuma biyyoonni walabatan guyyaa ayyaana hangafaa isaanii itti kabajan guyyaa san kabajuuf deemnaa jechuudha. Kanallee akka gaariitti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Gootowwan ebla 15 bara 1980 duubaa fi dura wareegamanis kaayoo tokko irratti waan wareegamaniif ayyaanni kun ka hundumaayyuu itti yaadannu, ka hundumaayyuu itti ulfeeffannu tayaa jechuudha. Warri qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti Oromoon impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuuf yookiin federaalessuuf hin qabsoofne. Tasuma jaallan sunis kana nutti dhiisanii hin deemne. Impaayera Itoophiyaa diiguu hundeen buqqisanii Oromiyaa walabaa ijaaruu irratti wareegamuu isaanii shakkii tokko malee nu dhaalchisanii kufanii jechuudha. Kana yaadachuun baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee yaadannoo guyyaa goototaa wayita kaafnu waa lama gurguddoo yaadachuun baay'ee barbaachisaadha. Sabboonummaa fi jaalbiyyummaa. Sabboonummaa Oromummaa gara jaalbiyyummaa Oromiyaatitti jijjiiruu fi yeroon itti qophoofnu har'aa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Sabboonummaan jaalala sabaati. Jaalbiyyummaan jaalala biyyaati. Biyya Oromiyaa jechuudha. Sabboonummaa Oromummaa Oromiyaa keessatti gadi dhaabuu fi jaalala biyyaa immoo Oromiyaa constitutional patriotism yeroon itti Oromiyaan walaboomtee heera jaalbiyyummaadhaa raggaasifannee waggaa waggaadhaan itti ulfeeffannu national holiday damboobaa guyyaa kana yaadannaa jechuudha. Kabiraa waa'ee akaakuu gootowwanii fi wareegamtoota kaasuun barbaachisaadha guyyaa kanarratti. Gootowwan yookiin immoo gootowwan Oromoo bakka sadi gurguddootti baasanii laaluun ni danda'ama. Tokkoffaa gootowwan wareegamanii lafee fi dhiiga isaaniitiin kaayoo irbuu itti seenne san nu dhaalchisan isaan kana itti yaadannaa jechuudha. Kalammataa gootowwan lubbuun jiran kareefuu tana jaallan kaasan ka mana hidhaa keessa jiran ka miidhaman ka akka malee tahan ka madaayan ka qaamaa hir'atan ka har'a immoo dhiiga isaanii fi lafee isaanii gabbaraa jiran impaayera kana qabsoo keessa jiran golee Oromiyaa keessa jiran hundumaayyuu ka itti faarfannu tayaa jechuudha. Sadaffaadhaa gootowwan boru dhalatan illee ka itti kunuunsinee guddifnu tayaa jechuudha. Gootowwan kaleessaa ka itti yaadannu, gootowwan har'aa ka itti faarfannuu fi itti gargaarru, gootowwan boru dhalatan immoo ka kunuunsinee itti guddifnu tayaa jechuudha guyyaa kana yoo yaadannu. Yaadannoo gootowwan dabranii guyyaa gootowwan yaadannoo gootowwanii kana bakka sadi gurguddootti waan hujii jajjaboo sadii qoonnee laaluun hin danda'amu. Seenaa kaleessaa keessa qaxxaamurre qabsoon Oromoo keessa qaxxaamurtee har'a geette irraa barachuuf qaama jabaa, qaama laafaa, carraa dorrobe, balaa gaaddiseesse kana hundaa addaan baafne carraa dorrobee dhalchiifachuuf balaa gaaddiseesse hanqisuuf ka irratti qophoofnu tayaa jechuudha. Kabiraa haala qabatamaa impaayerri cubbuudhaa keessa jiru ka itti gamaaggamnu taya. Itti gamaaggamnee karoora tarsimoo ka itti tolfannu tayaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Impaayerri Itoophiyaa har'a maal keessa jiraa ka jedhu kaasuun gabaabsinee baay'ee barbaachisaadha. Impaayerri Itoophiyaa jeeqomsa keessaa bahuu hin dandeenye keessa seenee jira. Dhukkuba isa fayyisuu hin dandeenye uf keessatti dhalee guyyaa eeggataa jira. Boolla seenuuf guyyaa eeggataa jira. Jeeqomsa siyaasaa ka uf keessatti dhaleen waraana walirraa hin cinne ka uf jalqabeen diinaggee jeeqomsa diinaggee ka walirraa hin cinne jeeqomsa hawaasummaa jeeqomsa dippiloomaasii hundumaa caalaa jeeqomsa seexaa fi moraalaa keessa seenee jira. Impaayerri Itoophiyaa keessattuu mootummaan biltsiginnaa yeroo har'aa kana seexaa ilma namaati fi moraala ilmoo namaa qabaachuu qabus mulqate ifatti diraamaa hojjechuun, ifatti kijibuun, ifatti faarsee bulaa bobbaasee
warra horiin bitaman bobbaasee nyaara haadatee kijibuu agarraa jechuudha. Karaa biraatiin impaayerri kuni humna boolla isaa qotee isa awwaaluuf keessatti dhalee jira. Impaayerri yoom du'a seenaan akka himutti gaafa humna tooyachuu hin dandeenye humna boolla isaa qotu uf keessatti dhalee gaafa san du'a. It's grave digger. Kana jechuun maal jechuudha? Waraanni har'a impaayera Itoophiyaa keessatti bakka hundaan dho'ee jiru kuni humna impaayerri kun tooyachuu hin dandeenye ka garuu uf keessatti dhalee ulfaa'ee fi dhaluuf deemu du'a isaatiin immoo ka boolla seenu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Impaayerri humna isa nyaatu uf keessatti dhalaa. Dhugaa kana argaa jirra. Ummanni waan nyaatu dhabe mootummaa nyaataa namni jedhu yeroo tokko tokko. Ani ka jedhu impaayerri ummanni waan nyaatu dhabe impaayera nyaataa. Achirra jirra amma. Peter Evans hayyuu jedhamu tokkotu Embedded Autonomy, Transformation and Industrialization kitaaba jedhu keessatti waan kana jedhee jechuudha. Achirraa fudhatanii namoonni tokko tokko ummanni beela'e mootummaa nyaata ka jedhu sun impaayerri ummanni beela'e ummanni waan nyaatu dhabe impaayera nyaataa. Humniti impaayera nyaatuu fi impaayera ajjeesee boolla seensisuuf inni uf keessatti dhale har'a bakka maraan qabsoorra jiraachuu isaa hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Impaayerri kun waraana dur jiru qabbaneessuu fi nagaa uumuun hafee dirsaa lola haarawaa duumesseessee dirsaan kun immoo tuyyuu yoom dho'e jedhamee guyyaa eeggataa jira. Kanaaf qophaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Uummata Oromoon maal godhuu qaba? Haala kana keessatti humnoonni poolitikaa Oromootii fi uummanni Oromoo bal'aan maal godhuu qaba? Waan jedhu gaggabaabsee kaasuun barbaada. Injifannoo fi addunyaan abbaa humnaati. Lolli biyyoota sadeen har'a geggeeffamaa jiru yeroo amma dubbannu kana keessatti mootummaa Ameerikaa, mootummaa Israa'elee fi mootummaa Iraan gidduutti addunyaan tun abbaa humnaa ta'uu, injifannoonis abbaa humnaa ta'uu, ka irra caalaa lolate akka injifatuu fi akka moo'atu nu agarsiisaa jechuudha. Yeroo ammaa kana mootummaan aangaawaan addunyaa bulchaa ture, addunyaa raasaa ture, har'a gara gaddeebi'ee aangoon isaa olaantummaan isaa ka diinagdee ka teknooloojiitii fi ka waraanaa sharafamaa jiraachuu humnoonni haarofni sirni haarofni addunyaa irratti ijaaramuuf bibbiqilaa jiraachuu isaa arginaa jechuudha. Har'a addunyaan abbaa humnaati. Impaayera Itoophiyaa keessattis Oromoon yoo humna ta'e malee yoo humna kana jabeeffate malee biyyitu sun tiyyaa ani ummata bal'aadha jechuun bu'aa tokkollee waan hin qabneef ummanni Oromoo uf humneessu, abaa'oo wooboo humneessu, gamtaa tarsimoo Oromoo ijaaruun baay'ee barbaachisaadha. Ka jedhuun dhaamuu barbaada. Gamtaan kun kaayoo walabummaa Oromiyaa irratti ijaaramuu qaba. Gamtaa kana ka waamuu qabu jaarmaya kenna abaa'oo wooboo, hoggana abaa'oo wooboo ka biyya alaatii fi ka dirree jiru jennee amanna. Karaa kennan dhaabni kenna abaa'oo wooboon biyya alaa dhaamsinu dabarsinu gamtaa Oromoota hundumaa hirmaachisuu fi gamtaa humnoota Oromoo hirmaachisuu konfiraansii akkasii dhaabni kenna hogganni dhaaba kennaa waamuu qaba. Yeroo hundumaayyuu gamtaa alagaatii fi gamtaa nyaapni uume keessa xurbuq jennee balaan taane ummata keenyatti fiduu mannaa gamtaa Oromoon olaantummaan hogganu gamtaa waraanni kenna waraanni bilisummaa Oromoo hogganu hogganni isaa hogganu konfiraansii akkasii abaa'oo wooboon waamuun barbaachisaadha. Kanarrattis nus yaada kenna hin gumaachinaa waamicha jedhuun dhiyeessa. Ka itti aanu gamtaa dharaa lagachuu qabna. Gamtaa nyaapha humnoota impaayera Itoophiyaa dullachas ta'ee haarawa keessa seenuu hin qabnu. Kana lagachuutu nurra jiraata.
Jiiluu qabna gamtaa diinaa keessa gamtaa nyaaphaa keessa seennee kasaaraan keessaa ba'u irraa jiillee jirra. Bara chaartaraa bara 1992 addi bilisummaa Oromoo gamtaa Shaabiyaatii fi gamtaa TPLF keessa seenee achi keessaa kasaarree baanee dhiibamnee baanee jechuudha. Bara 2018 gamtaa OPDO fi gamtaa qeerroo Oromoo jedhamee gamtaa san keessa humna fokkataa impaayera bilisiginnaa aangoo irratti baafnee jechuudha. Ammallee gamtaan humnoo nyaaphaa wajjiin uumnu har'aaf nutti fakkaachuun isaa ni mala. Har'aaf tooftaa ta'uun nutti fakkaachuun isaa ni mala. Garuu boru balaa daangaa hin qabne uummata Oromoo irratti harkisee fiduun isaa waan maluuf gamtaa akkasiisanis ofirraa fageessuun halaalatti lagachuun dirqama Oromooti. Oromoon maal gochuu qaba? Waraanni bilisummaa Oromoo maal gochuu qaba? Humna ofii jabeeffachuudha. Humna malee humumtuun jiru. Yoo mirga qabaattes, yoo dhugaa qabaattes, humna yoo hin qabaatin biyya san keessatti wanni ati qabus hin jiru. Walumaa galatti waa'ee gargaarsaa waraana bilisummaa Oromoo loojistika bilisummaa Oromoo irratti irra caalaan hojiin kun hojii icciitiidhaan tikfamullee haa ta'u walumaa galatti dhaabni keenya ABO WBOn biyya alaa imaammataa fi mul'ata loojistikaa fi dhiyeessiidhaa qaba qopheeffatee harkaa qaba kana gumaachuu barbaanna karaa biraatiin loojistikaa fi dhiyeessin waraana bilisummaa Oromoo yookiin waraana ABO WBO bakka 4 gurguddatti baafnee ilaalla. Tokkoffaa ofirratti hirkannoodha. Kalammataa ummata irratti hirkannoodha. Tartiiba isaanan sirreessa. Ka jalqaba ummata irratti hirkannoodha. Kalammataa ofirratti hirkannoodha. Ka sadaffaa loojistikaa fi diinagdee dhaabbataa fi walabaadha. Afraffaadha ka hundumaa of keessaa qabu. Kana tartiiba isaatiin irratti hojjannee fuulduraaf hanga danda'ameen waraana keenya gargaaruu fi yaadalleen cimsuudhaaf qophii gahaa akka qabnu ibsuu barbaanna. Gara dhumaatitti deemaa jira. Kana irratti gaa National Liberation Economic Policy and Vision akka gaariitti lafaa qabna qorannee waan lafaa qabnuu fi hogganoota keenyaaf waraana keenyaaf yaada keenya gumaachuudhaaf qophiidha. Kana yoo jennu biyya ambaa keessa teennee waraana kana hogganna dirree hogganna jechuu kenna miti yaada gumaachina jechuu kenna. Gurra nu dhageeffatuu fi yaada nama hogganni yaada nurraa fudhatu ni jira jennee amannaa kanarrattis waan dandeenyuun hayyoonni biyya alaa jiran gumaachaa akka jiranii fi akka qophee qabnu ibsuu barbaanna. Kabiraa maqaa yeroo ammaa kana maqaa ABO WBOtiin jaarmaya lama yookiin immootuyyuu wal moggaa deemaa jira. Kana dhugaa jirtu ifatti walitti himuun baay'ee barbaachisaadha. Nuhi ABO WBOn biyya alaa kan hoggannu jechuudha. Ka hoggana keenya keessa jiru jechuudha. Nu maajoritiidha wayyaba yeroo ammaa kana. Murni biraa jiraachuun humniti biraa jiraachuun maqaa kanaan ni mala. Gara karaa kennaani humniti lamaan wal faanaa deemu kun walii diina jenneen amanna. Yeroon itti amannes hin jiru. Walillee masaanu jennee yeroon itti akkasitti karakteraayiz goone hin jiru. Walii walaanna dhal jennee yeroon itti ibsine diina jennee yeroon itti ibsine hin jiru. Inuu qadadduudha, walii qadadduudha, walii tumsaa jennee amanna. Rakkoon xixiqqoon keessatti dhalatte mari'iif furachuu hanqachuun nu diina walitti nun taasisu jennee amanna. Rakkoon kuni mariidhaan haasawaan fudhatanii kennuudhaan akka hiikamu yeroo adda addaatitti sirnaan caasaa dhaabaa hordofnee gaafannee turre haga har'aatitti deebiin hin argamne. Sababii isaa immoo nuuf hin galle. Oromoon tokkoo jenna. Shinni garratti Oromoon tokkummaadhaaf wareegamee jenna. Akka reefu jaalfalmataa fi jaalmilkeessaan jedhan jechaan tokkummaa Oromummaa gochaan garuu farra Oromummaa balaa akkasiittu dhaaba kana keessa seene jennee shakkii akkasii qabna. Kana yeroon furuuf deema. Walumaa galatti
hiree kana argadhee yaada mataa kiyyaati miti yaadni an dabarsi kun yaada hoggana kennaa dhaaba kennaa ABO biyya alaati kana isinii ibsuun barbaada. Walumaa galatti baga irra deebi'ee baga guyyaa gootowwan Oromoo milkiin gaddaa fi gammachuudhaan nu ga'e jenna. Fuulduraaf illee qixxee qimixxee dachaaf darabeen guyyaa kana ni dhaqqabna. Milkiin irratti milkoofna. Na dhageeffachuu keessanii fi ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Ammallee injifannoodha jedha. Injifannoon uummata Oromootii fi ka ala jirus ka keessa jirus jabaadhaa. Guyyaan bilisummaa, walabummaa fi birmadummaa itti gonfannuu fi alaabaa keenna Finfinnee irratti mirmirsinuu fagoo hin jiraatu.